मीगर में भी ये लो, मीगर देखना ये वाला भी ये लो, गरा भी ये लो, आजा पारी हो हाँ लेना चाहो Egaa daawwattoota keenya akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan re'ichi kun Oromiyaa magaalaa Bulee Horaa keessatti argama. Jechuunis baay'ee re'ee nama ajaa'ibu nama jechisiisu yoo ta'u, hojiinsaa kun akkuma argitan kana biiraa baay'ee dhugaa. Kana qofaas miti egaa amalli isaa kan biraa kan hin beekamne illee jira. Maal godhaa? Caatii jechuun na amanuu dhabuu dandeessu. Viidichaas gaafa biraa immoo akka tasaa yoon carraa argadhe waraabee isas isiniif maxxansuu nan danda'a. Caatii jechuun bakka caatiin gurguramu jira miti. Isa sana akka mukaan jiru lakkisee ka namooti nyaatisaaf cicciranii pestaalii wayiitti naqatan jira miti. Isa kana fuudhee cinaatti erga baqatee yoo itti dhiisanii ilaalan hin nyaata jechuudha. Afaanti naqata. Ergasii booddee immoo linqisu akkuma namaa afaan kaa'atee nyaata oola jechuudha. Erga takka caatii afaan kaa'ate immoo waan biraa nyaatu. Egaa kana yoon jedhu na amanuu dhabuu dandeessu. Gaafa biraa immoo waraabeen isinii maxxansa. Kaaniif immoo chaanaliin koo kun animeeshinii afaan Oromootiin Bulee Bulchaan hojjedha. Immoo viidiyoon kun ajaa'iba jennaan ajaa'iba kana isiniif qoodee galatooma.